Muummeen ministeeraa Ifdirii Abiy Ahmad ayyaana Kataraa fi Cuuphaa sababeeffachuudhaan ergaa baga ittiin singahee dabarsaniiru. Ayyaanni Cuuphaa ayyaana hiikaa hedduu qabatee kabajamu ta'uu ergaa isaaniitiin ibsaniiru. Ayyaanichi kiristaanonni naamusa gaarii kan itti baratan, waaqatti amanuu isaanii kan ittiin labsanii fi akka mallattoo araaraa fi fayyaatti kan tajaajilu ta'uu eeraniiru. Gama biraan akka biyyaatti Itoophiyaanonni tokkummaa uumuun kan itti miidhagan waan ta'eef ayyaanichaaf baga guddaa kennuun ni kabajna jedhan. Ayyaanni Cuuphaa fi naamusni dhimmoota gargar bahanii ilaalaman akka hin taane kaasuun sababni isaa immoo uumamaan waaqni namaan gooftaan tajaajilaan isaan guyyaan itti cuuphame ta'uu ibsan. Sirni cuuphaa waaqni teessoo isaa gaararraa irraa bu'ee namoota gidduutti argamu bakka gooftummaa isaa irraa gadi of buusee kabaja mul'isuu isaa olaantummaa diigee dhala namaa kabaja kan barsiise ta'uu ibsaniiru. Sirna cuuphaan naamusni Yohaannis cuuphaan mul'ises akkasuma akka fakkeenyaatti kan eeramu ta'uu kaasaniiru. Kabaja uumaan kenneef akka isaaf malu beekee olaantummaan osoo hin daangeffamin ani siif cuuphamutu na barbaachisa atis gara koo dhuftaa jedhee dhorkuun isaa iccitiin isaa kabaja isaa naamusa gaarii ta'uu, furtuun humnaa fi jajjabinaa ajajamuu keessa ta'uu, olaantummaanis kan argamu gadi bu'anii tajaajiluun qulqullummaa raawwachuu akka ta'e nu barsiisa jedhaniiru. Namoonni gaararra jiran kan isaanii gadi kan hin ilaallee fi naamusa gaariin kan hin tajaajille yoo ta'e hiikaan cuuphaa kan hin galleef ta'uu ibsaniiru. Naamusa gaarii tuffachuun of tuulummaa warreen filatan, gadi of deebisuun itti ulfaatee warreen gaararra of kaa'an, gaarummaa jibbuun daba hojjechuu warreen jaallatan, xumurri isaanii guddina osoo hin taane kufaatii, kabaja osoo hin taane salphina ta'uu carraawwan hedduun addunyaan nutti agarsiifteerti jedhan. Faallaa kanaa humna kennameef kaayyoo gaariif kan fayyadaman maqaan isaanii gaarummaan kan ka'u jiraachuu ibsaniiru. Fakkeenyi cuuphaa inni biraan mallattoo fayyinaa fi qalbiin jiraachuu ta'uu ibsaniiru. Iyyasuus Kiristoos gara laga Yordaanositti osoo hin bu'in dura Addaam irraa golgaa cubbuu kaasuuf kan yaale kan hin jirre ta'uu eeraniiru. Sababni gooftaa Iyyasuus Kiristoos walakkaa laga Yordaanositti dhaabbateef salphina Addaam ofitti fudhachuuf, cubbuu isaa fudhatee cinqii isaarraa isa fayyisuuf, uffata xuraa'aa irraa guutuun uffata qulqulluu fi bara baraa akka bakka buusuuf ta'uu eeraniiru. Ayyaanni cuuphaa waggaa waggaan kan kabajnus Kiristoos isa rakkinarraa nu baraare yaadachuufi jedhan. Daandiiwwan har'a arginuu fi irra deemnu warreen kanaan dura dursitoota ta'aniin sararamuu ibsaniiru. Biyyoonni yeroo ammaa qaroominarra gahan yeroo ta'e irratti dursitoonni isaanii rakkina keessa darbuun bu'uura waan ka'aniif malee raajii ta'ee uumamee fi akka hin taane addeessaniiru. Nageenyi, haaromsii fi badhaadhinni kan dhufu gaggeessitoonni rakkoo fi qormaata dandamachuun daandii baasuu yoo danda'an qofa ta'uu eeraniiru. Nuti dhaloonni har'aa biyya keenyaaf dursitoota akka taane amanuu qabna jedhan. Nuti rakkoo ishee osoo hin fudhatin Itoophiyaaf mijattummaa, kufaatii ishee osoo hin argin ol ka'uu ishee, dukkana ishee osoo hin daawwatin ijoollee keenyaaf ifni dhufuu akka hin dandeenye beekuu qabnas jedhaniiru. Itti gaafatamummaa keenya haalaan ba'annaan biyya ittiin yeelofne qaroomtee fi ittiin boonu ijoollee keenyaaf dabarsuu dandeenya jedhan ergaa isaaniitiin. Ayyaanni cuuphaa Itoophiyaanotaaf ayyaanarra darbee kan duudhaaleen itti keessummaa'an ta'uu eeraniiru. Itoophiyaanonni Gondarii hanga Harar, Maqalee hanga Baalee, Matammaa hanga Jimmaa jiran ayyaana cuuphaa kabajuuf dirreetti ba'an jedhan. Ayyaanichi jireenya hawaasummaa kan cimsu, uffataalee aadaan faayamee sabdaneessummaan addaa kan itti mul'atu ta'uu kaasaniiru. Ayyaanni cuuphaa godaanbaa dirreeti jedhan. Ayyaanni cuuphaa addatti mallattoo Itoophiyaanotaa ta'uu gochuu dandeenyeerra jedhaniiru. Muuxannoo kana dameewwan biroonis mul'isuun murteessaa ta'uu ibsaniiru. Daawwattoonni kutaalee addunyaa adda addaa irraa ayyaana sirna kabaja ayyaana cuuphaa daawwachuun gara Itoophiyaa dhufan hedduu ta'uu kaasaniiru. Sababa kanaan ayyaanni cuuphaa diinagdeenis ayyaana faayidaa olaanaa itti argannudha jedhan. Hordoftoota amantichaa ta'uu yoo baannellee ayyaanni kun ayyaana Itoophiyaanota hundaati jedhan. Ayyaanni cuuphaa, Iid al-Faxir, ayyaanni hiikaa, ayyaanni Iid al-Adhaa, Qillee, Muulindii fi kanneen biroo hunduu ayyaanota hunda keenyaati jechuun ibsaniiru. Ayyaanota dirree irratti kabajaman kanneen akka cuuphaa fi arafaa bifa miidhagaa fi ho'aa ta'een akka kabajaman hundi keenya dhama'uu qabnas jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Gammachuu hunda keenyaaf tokkoon keenya waan gochuu dandeenya raawwachuutu nurra jiraata jedhaniiru. Baga ayyaana Kataraa fi Cuuphaa nagaan geessan jechuun ayyaanichi ayyaana gammachuu, badhaadhina, fayyaa fi jaalalaa akka ta'us hawwaniiru.